halkan qixxeedha. Helikooftoroonni Ameerikaa ergama addaaf Afgaanistaanii kaan gara Paakistaan imalaa jiru. Ergamni isaanii ijoo immoo Osaamaa Bin Laaden adamsuudha. Bakki inni jiru barameera. Isa ajjeessuudhaaf immoo humni galaanaa US ji'ootaaf karoorsaa ture. Karoorri kun yookiin immoo opereeshiniin kun icciitii olaanaan qabame. Pireezidantiin Ameerikaa yeroosii Baaraak Hussein Obaamaa akkasumas immoo aangooti muraasi kallattiin waan ta'uuf deemu hordofaa jiru. Paakistaan sanuu magaalaa Abbottabad sa'aatii sanatti helikoophtarri sagaleen isaa dhaga'ameen beekuu jedhama. Daqiiqaa muraasa booda dallaa Usaamaan keessa dhokatetti sagaleen dhaga'ame. Duum helikooftariin qubateera. Maaltu mudate? Usaamaan akkamiin ajjeefame? Usaamaan ijoollummaatti nama mala gaarii qabu jedhama. Addunyaan garuu shororkeessummaan isa bare. Maaltu isa mudate? Viidiyoo kana keessatti waa'ee Usaamaa waan booda kana baranne yookiin immoo dhageenya dabalannee isin biraan geenya.